Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoon, Ameen. Kabajamtoota maatiiwwan Waaqayyoo bakka teessan, bakka jirtan jiraattanii, bakka teessanittis teessanii sagalee Waaqayyoo kana kan dhaggeeffachaa jirtan hunda dura Waaqni keenya nageenya araara jaalala isaa nu baay'isee yeroo kanaan kan nu ga'e galanni isaaf haa ta'u. Akkam ooltanii akkam jirtu. Ameen. Waaqni keenya abbaan araaraa, abbaan jaalalaa, abbaan dhiifamaa gochaa isaa dubbatamee hin xumuramne araara isaatiif, dhiifama isaatiif, jaalala isaatiif maqaan isaa bara hanga bara baraatti kan galatoomee nuuf haa ta'u. Akkasumallee kufnee kan ittiin kaane, xuroofnee kan ittiin qulqulloofne haati keenya, giiftiin keenya dubaroo Maariyaam eebbishee hunduma keenya wajjin haa jiraatu. Waaqayyo yoo nu fayyame daqiiqaa yartuudhaaf sagalee Waaqayyo walii wajjin barannaa. Sagalee Waaqayyo kan nuti walii wajjin barannu mata dureen barumsa keenya yommus dubbii isaa yaadatanii jedha. Wangeela Luqaas boqonnaa 24 lakkoofsa 8 irraa yommus dubbii isaa yaadatanii. Sagalee kana kan nu barreesse Gooftaa keenya Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos duukaa bartoota isaa duukaa kan bu'ee isaan keessaas tokko kan ta'e qulqulluu Luqaasidha. Qulqulluu Luqaas sagalee kana dhimma du'aa ka'uu Gooftaa keenyaa, dhimma ifa du'aa ka'uu isaatii yeroo barsiisutti yommus dubbii isaa yaadatan jechuudhaan boqonnaa 24 lakkoofsa 8 irratti haasa'e. Kan inni kana nu barreesseef yeroo Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos guyyaa jimaataa lubbuu isaa dabarsee nu laate, guyyaa sanbata xiqqaa galgala sanbata bariitti bari'u du'a awwaala keessaa, awwaala naasaaqaa akkasumallee dhagaas narraa kaasaa osoo hin jedhin aangoo isaatiin du'a keessaa erga ka'ee booda yeroo inni du'a keessaa ka'etti namoonni harmoolii qulqulloonni shittuu isaanii baattatanii Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin akka seera isaaniitti foon isaa qulqulluu sana shittuu itti dibachuuf barbaaddacha yeroo isaan gara awwaalaa deeman awwaalli sun duwwaa ture jedha. Awwaala sana keessa Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos hin jiru tureedha. Kanaaf yeroo awwaala keessaa isa dhaban hin yaadda'anii, hin gaddanii, hin boo'anii akka sodaachuus ni ta'aniidha abbaan keenya qulqulluu Luqaas. Yeroo kanatti ergamoonni booddee isaaniitiin mul'atanii akkas isaaniin jedhan, inni jiraataadha. Warra du'aa keessa maaliif barbaaddu? Kan inni isinitti dubbate yaadadhaa jedhanii. Kan inni isaanitti dubbate maali? Waa'ee dhimma du'a isaa, waa'ee dhimma dhiphina isaa, waa'ee dhimma du'aa ka'uu isaa wanti inni bartoota isaatti dubbate maali jennee ilaaluun nu barbaachisa. Kanaaf Wangeela Maatiyos boqonnaa 16 lakkoofsa 21 irraa kaanee gaafa laallu Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos bartoota isaatiin akkas jedhe, gara Yerusaalem dhaqnaa. Gaafa gara Yerusaalemiin deemnu harka maanguddootaatiin, harka luboota warra hangafaa fi barsiisota seeraatiin Kiristoos guddaa akka dhiphatu, akka ajjeefamu, guyyaa sadaffaattis kunoo akka du'a keessaa ka'u bartoota isaatti dubbatee ture. Dubbachuu qofa miti barattoota isaatiif mul'ise jedha. Bartoota isaatti mul'isuu ka'e. Kiristoos gara Yerusaalem deemee harka maanguddootaatiin, harka lubootaatiin, warra hangafa barsiisotaatiinis dhiphinni akka isarra ga'u barsiisota isaatti, barattoota isaatti dhiifama ni mul'iseedha. Barattoonni isaa maal baratan yoo jettan, tokkoffaa dhiphina isaa isaanitti agarsiise. Maaliif dhiphate Waaqni keenya? Kana ilaaluun nu barbaachisaadha. Waa'ee dhiphina isaatii hedduun keenya callisnee irra darbuun nurra hin jiru. Baay'een nama dhiphina Gooftaa keenyaa irra darbeera. Dhiphinni isaa dhiphina qoosaa miti. Dhiphachuu, gidirfamuu, ajjeefamuu waan jedhu tarreessee isaanitti hime Gooftaan keenya. Maaliif dhiphate jennee yoo garagashinee ilaalle, tokkoffaa mucaa namaa, ilma namaa cubbuu isaa keessaa baasuuf, du'a isaa jireenyatti geeddaruuf, badii isaa keessaa isa argachuuf jecha
mucaa namaatiif jecha dhiphate Waaqayyo. Cubbuun maali yoo jettani tokkoffaa sagaleef abboommii Waaqayyo jalaa ba'uudha. Waaqayyoof ajajamuu diduudha. Abbaan keenya jalqabaa Addaam gannata keessa waggaa 7 erga jiraatee booda Waaqayyo hin tuqin kan ittiin jedhe tuquudhaaf jalqaba diiyaabiloos qaama yookaan dhaqna bofaa keessa buluudhaan haadha keenya Hewaaniin dogoggorsee haati keenya Hewaanis kan hin nyaatin jedhamte nyaachuuf kan hin kutin jedhamte kutuuf harka ishee diriirsite abboommii Waaqayyoo cabsite jechaadha. Abboommii Waaqayyoo gaafa cabsitu Hewaan cubbuu hojjette, cubbuu keessa seente, maalummaa kanaan dura hin jiraanne jiraatte. Cubbuun egaa yaadaanis gochaadhaanis beekaas utuun beekinis hin dalagame jechaadha. Hewaan garuu cubbuu kana dhageessee lallabamte cubbuu kana gaafa raawwattu cubbuun kun gara Hewaan gaafa seenu gara gannataa gaafa seenu ulfinarraa salphinatti mucummaarraa garbummaatti jireenyaa du'atti ishee geeddare jechaadha. Har'as baay'een keenya cubbuudhaan qoosuu dandeenya ta'a. Cubbuun yookaan daddarbaan mucaan namaa akka inni Waaqayyo irraa fagaatu erga isa godhee booda tokkoffaa cubbuun nama qaanessaa. Kiristaanota amantoota warri Waaqayyo uume jettanii amantan cubbuun qaaniitti nama geessa. Ittaansuudhaan sodaataa nama taasisa. Cubbuun ittaansuudhaan birrataa nama taasisa. Kanaaf cubbuun mataa keenya buufnee akka jiraannu nu taasisa. Mee macaafa tokkorraan isinitti hima. Macaafa seera uumamaa boqonnaa 4 lakkoofsa 7 irraa Addaam abbaan keenya ijoollee 2 qaba Abeeliif Qaayin kan jedhaman. Isaan keessaa Waaqayyo obboleessa Qaayin Abeeliin isa hin ilaala ture. Qaayin Abeel nama Waaqayyoon ilaalame, nama Waaqayyoon daawwatame, nama Waaqayyoon jaallatame ture. Waaqayyoon duma keenya nu haa ilaalu. Keessattuu amma yeroo gaddaa jirru, yeroo bo'aa jirru, yeroo wawwaachaa jirru kana Waaqayyo ija isaa araaraatiin akka nu ilaalu eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Abeeliin gaafa ilaalu aarsaa isaas hin simateedha. Aarsaan maali? Sagada. Aarsaan maali? Amantii Waaqayyoof qabnudha. Aarsaan maali? Deddeebii Waaqayyoo wajjin deddeebinuudha. Aarsaan maali? Qabeenya keenyarraa, beekumsa keenyarraa, kan horarneerraa Waaqayyoof kan laannudha. Waaqayyo gara aarsaa keenyaas akka ilaalu eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Yeroo kanatti garuu obboleessi isaa Qaayin kan jedhamu sun Waaqa duratti ilaalamu obboleessa isaatii irratti naafe. Aarsaa isaa Waaqayyo gaafa irraa fudhatu. Aarsaa isaa gaafa irraa fudhachuu didu immoo obboleessa isaatti naafeeti mataa buuse jedha. Mataa isaatiin lafa ilaale. Cubbuun mataa nama buusisa. Inaaffaan mataa nama buusisa. Kanaafuu Waaqayyo maal jedheen ree obboleessi kee eessa jira jedhee gaafate. Obboleessa isaa Waaqayyo jaallate sana erga ajjeese booda gaafa inni karaa kutaa deemuu barbaadu Waaqayyo maal jedheen yaa Qaayin obboleessi kee eessa jira? Maaliif mataa buuste jedheen? Maaliif mataa kee gadi qabde? Maaliif qaaneffatte? Maaliif sodaatte? Wanta gaarii otoo hojjettee ol jetta turte miti reedeen? Waan gaarii otoo hojjettee ta'e, waan gaarii utuu dalagdee ta'e ol jetta turte mini? Wanta gaarii hin hojjettu taanaan garuu cubbuun balbala kee riphee si eegaa. Balbala kee banattee gaafa gadi baatu cubbuun balbala kee jalatti riphee si eegaa. Dafii jedheen Waaqayyo garuu isarratti aboo godhadhu jedheen. Aboo akka nuti cubbuu irratti godhannu barbaada Waaqayyo agartanii? Balleessinee akka badii keenyaa nafnu hin barbaadu. Hammaanni akka hammeenya keenyaa nafnu hin barbaadu. Balbala kee jala cubbuun riphee jira. Akka mataa buustetti akka nafne yoo barbaadde dafii irratti aboo godhadhu jedheen. Ni lammataa cubbuun dhukkubsataa nu taasisa. Abbaan keenya Daawit macaafa faarfannaa faarsaa Daawit faaruu 38 lakkoofsa 18 irratti sababa dheekkamsa keetiif foon koo bututeera erga jedhee booda sababa cubbuu kootiitiifis lafeewwan koo fayyaa hin qabani. Lafeewwan koo fayyaa hin qabani. Namni cubbuu baay'isu, namni daandii cubbuu irra deddeebi'u dhukkubsataa ta'a. Yaadaan dhukkubsataa ta'a, qaamaan dhukkubsataa ta'a, lafeensaa dhukkubsataa ta'a. Kanaafuu Waaqni keenya gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ni gidirfame yeroo jennu maaliif? Cubbuu keenyaaf. Kitaabni qulqulluun akkas jedha. Ergaa Phaawulos gara Qorontos boqonnaa 15 lakkoofsa 3 irratti Qorontos isa jalqabaa caaffanni qulqullaa'oon akka jedhanitti Kiristoos cubbuu keenyaaf du'eera. Innis awwaalameera, du'aas ka'eera jedha. Guyyaa 3 booda du'aas ka'eera. Cubbuu keenyaaf jecha Kiristoos du'eera jedha.
ajjeesuutu danda'u du'eera. Balleessuutu danda'u abaaruutu danda'u abaarameera. Kabaluutu danda'u kabalameera. Maaliif yoo inni cubbuu keenyaaf jecha. Yeroo baay'een keenya du'aa ka'umsa isaa kabajnu dhiphina isaanii daganna. Dhiphinni isaa garuu dagatamuu hin qabu. Dhiphinni isaa, rakkinni isaa, waanjoo baachuun isaa, hancufa cubbamootaa nuuf jedhee simachuun isaa cubbuu kootiif cubbuu keessaniif jechadha. Cubbuu keenyaaf jecha Kiristoos cubbuu keenyaaf du'eera jedhe Phaawulos. Beenyaan cubbuu maaliif taanaan akkuma Roomee boqonnaa 6:23 irratti nu barreeffame beenyaan cubbuu du'adha jedha. Cubbuurraa kaffaltiin nuti argannu du'uudha. Cubbuurraa kennaan nu kennamu du'adha. Kanaafuu du'a kana jalaa nu baasuudhaaf dhukkuba keenya keessa nu baasuudhaaf leeyyoo keenya keessaa nu baasuudhaaf boquu buusuu keenya keessaa nu baasuudhaaf Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos cubbuu keenyaaf jecha nu du'eedha. Akkuma macaafni qulqulluun dubbatu ni awwaalame jedha. Akkuma macaafni qulqulluun dubbatu guyyaa sadaffaattis du'aa ka'eera jedha. Kana yaadachuun barbaachisaadha. Cubbuu ilma namaatiif akka gidirfamu isaanitti hime harmootii qulqullootatti bartoota 12tti maatii 120tti maalitti himee ture gara Yerusaalem yeroo deemnu ilmi namaa harka namaatti gidiraa hedduutu isarra gaa'edheen. Hin dhiphataa jedhee isaaniin barsiise. Barumsa kana yeroodhaaf haadha ga'ani malee garuu du'uu isaarraan kan ka'e guyyaa jimaataa dhugaan awwaalamuu isaarraan kan ka'e guyyaa jimaataa sobni bakka qabachuu isaarraan kan ka'e guyyaa jimaataa dagatanii kan turan qulqulloonni harmooliin du'uu isaa kana hin yaadatan waa'ee du'uu isaatii dubbachuu isaa kana waa'ee dhiphina isaatii dubbachuu isaa kana ni yaadatanidha. Hubannaa kana Waaqayyo hunduma keenyaaf nuuf haa laatu. Keessattuu amma yeroo keenya bara keenya ofii keenya qofa yaaduun bara baay'atetti Waaqayyo maal nu godheera jechuun bara dagatametti akka yaadannee dhiphina isaa yaadannee rakkina isaa yaadannee anaaf jecha kun ta'e dhiiga isaatiin na qulqulleessuuf lubbuu isaa naa kennuuf kana naa ta'e jennee akka yaadannu Waaqayyo hunda keenya nu haa gargaaru. Inni lammataa Kiristoos akka fedha Waaqayyo abbaa keenyaatti jedha. Qulqulluun Phaawulos dabalee gara saba Galaatiyaa boqonnaa 1:4 irratti Kiristoos akka fedha Waaqayyo abbaa keenyaatti bara hamaa isa si'anaa kana keessaa nu baasuuf bara hamaa isa si'anaa kana keessaa nu baasuuf jedhee sababa cubbuu keenyaaf dabarsee of kenneedha. Bara hamaa isa si'anaa kana jedhe Phaawulos. Galaatiyaa boqonnaa 1:4 irraa bara hamaa kan godhe hojii keenyadha. Bara gadadoo kan godhe gochaa keenyadha. Bara kan abaarsaa kan godhe hojii abaarsaa keenyadha. Jaalala dhabuu keenyadha. Dhiiga obboleessa keenyaatiin harka keenya dhiqachuu keenyadha. Murtoo haadha hiyyeessaa jallisuu keenyadha. Kun cubbuudha. Baay'ee keenyatti kun cubbuun fakkaatu. Miira keenya dhaga'uun hojii foonii qofa hojjechuun Waaqayyo irraa fagaachuun kun akka inni cubbuu ta'e baay'een keenya daganneerra. Akka yaadannee bara hamaa sana jalaa nu baraaruuf Gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos cubbuu keenyaaf jecha ba'aa nuu baate yaadannee sagalee sana qalbeeffannee kufaa ka'aatii isaatti Lixoostiraanii hanga Qaraaniyootti bakka 13 olitti nuu kufuusaa yaadachuun keessa keenya dhukkubsachuusaa madaa'uusaa fannifamuusaa tuffatamuusaa laphee keenya irratti barreeffannee cubbuurraa akka fagaannu Waaqayyo nu haa gargaaru. Egaa Waaqayyos akkas nuun jedha bara hamaa isa si'anaa kana keessaa nu baraaruuf jedhe. Bara keenya hamaa gooneerra dhugumaatti baay'een keenya ajaja Waaqayyoo diduu keenyarraan kan ka'e addunyaan beekumsa isaatti ogummaa isaatti akkasumas qaroomina isaatti galagaluu isaarraan kan ka'e Waaqayyoon dagateera. Kun immoo maal nuuf kaffalchiise yoo jettan badiisa nurraan ga'eera, dhukkuba nurraan ga'eera, qilleensi keenya diina nutti ta'eera. Walii keenyaan dabarsinee du'atti wallaanneerra, qomoodhaan wal qoodneerra, qooqaan bittinnoofneerra. Dhiiga obboleessa keenyaa karaa hamaa yeroo gadi naqnu Waaqayyo samiirra taa'ee nu ilaala. Kana jalaa nu baraaruuf har'as fannoosaa gaafa ilaallu isin kan hin hubanne saba Galaatiyaa Yesuus Kiristoos akkuma kaleessaa fuuldura keessanitti fannifameera. Akkasin hin ilaalleef ija keessanitti maaltu sumbii naqee nuun jedha Phaawulos. Akkuma kaleessaa dhiifama nuu gochuudhaaf
cubbuu keenyarraa nu dhiquudhaaf qajeelummaarra akka deddeebinu nu taasisuudhaaf sagalee isaa yeroo hundumaa akka dhaggeeffachaa jiraannu akka yaadachaa jiraannu akka galaa godhannu dhukkuba isaa akka Phaawulos jedhe nanna keenya irratti baattanne akka adeemnuuf laphee keenya keessa akka bulchinuuf dhiphina nuu fudhateera. Magaalaarraa adda ba'ee dhiphina isaa sana yaadachuun anaaf isinirraa ni eegama. Bara keenya kanatti gara fannoo isaatti yoo deebine malee, gara araaraatti yoo deebine malee, gara jaalalaatti yoo deebine malee, gara Waaqayyoon dhaggeeffachuuf gara kadhannaatti yoo deebine malee, baay'een keenya gaddi keenya kun dheerachuun isaa nafu. Gaddi keenya akka gabaabbatuuf, guyyaan gidiraa keenya bariin gaariidhaan akka nuu dhufuuf yeroo kanatti sagalee gooftaa keenya dhaggeeffachuun dubbii isaa yaadannee bakka kufnee ka'uun anaaf isinirraa ni barbaachisa jechaadha. Dubbii isaa laphee kee keessa dhokfadhu jedhameera. Sagaleef abboommii Waaqa keenya laphee keenya keessa dhoksachuun nurra jira. Laphee keenya keessa kaa'achuun nurra jira. Yeroo sanoo yaadannee ittiin hojii hojjechuutu nurraa eegama. Yeroo sana yaadatanidha harmoolii qulqulloonni cubbuu ilma namaatiif jecha dhiphina gooftaa keenya irra ga'ee yaadatan. Inni dhiphisuu utuu danda'uu dhiphate, ajjeesuu utuu danda'uu du'e, balleessuu utuu danda'u, abaaruu utuu danda'u, dheebochiisuu utuu danda'u argineerra Waaqayyoon. Duroomneerra warra jedhanii teessoo isaanii miilla tokko yeroo isaan jalaa baasu har'a fala yeroo isaan dhaban argineerra. Cubbuu hamaa kanaan dura seenaa keessatti beeknu, cubbuu Sodoomiif Gamoraarra deddeebi'uu namaatiin, Waaqa tolfamaaf sagaduu namaatiin, beekumsaa fi namatti amanachuu namaarraan kan ka'e dachee abaarsaa yeroo isheen taatu argineerra. Akkas jedha sagalee Waaqayyoo. Namatti kan amanatu, foon kan uffates abdii kan godhatu kan abaarame haa ta'edha. Garuu Waaqayyootti kan amanu, Waaqayyoonis abdii isaa kan godhatu kan eebbifame haa ta'u. Amma Waaqayyoon amanachuun, balbala keenya cufachuun, balbala keenya laphee keenya hammeenyaaf cufuun, cubbuudhaaf cufuun, jibbaaf cufuun har'a nurraa eegama jechaadha. Kanaaf cubbuurraa kan nuti arganne du'a. Du'i keenya immoo akka du'a bara baraan taaneef gooftaan keenya Yesuus Kiristoos bakka teessoo isaa hin mul'anne irraa samiirraa gadi nuu bu'ee bakka mul'atu dallaa looniitti nuuf dhalatee carqiidhaan nuuf maramee galaana Yordaanositti nuuf cuuphamee du'a keenya nuu du'ee jireenya isaa nuu laachuudhaaf akkas jedha. Du'a keenya nuu du'ee jireenya isaa nuu laachuudhaaf nu fakkaatee dhufee qaama keenya uffatee dhufee akka isa fakkaannee jiraannuuf akkas jedha Phaawulos Roomaa boqonnaa 6 gara warra Roomee boqonnaa 6tti ergaasaa qulqulluun Phaawulos akkas jedha. Cuuphaa isa fakkaatuun akkuma isa fakkaanne, cuuphaa isaatiin akkasatti walitti dabalamne, du'a isaatiinis akkasatti walitti dabalamne, du'aa ka'uu isaatiinis isaa wajjin tokko taanedha. Du'aa ka'uu isaatiin. Erga maaliif duuna yoo jettan immoo anaaf isin cubbuudhaaf duuna. Phexros ergaasaa isa jalqabaa boqonnaa 2 lakkoofsa 15 jalqabee cubbuudhaaf duunee gaarummaaf akka jiraannuuf Kiristoos ba'aa keenya hundumaa fannoo irratti nuu baateedha. Fannoo irratti ba'aan inni nuu baate, fannoo irratti dhiphinni inni nuu dhiphate, anaaf isin badii keenya irraa deebinee, cubbuu keenya irraa deebinee, xuraa'ummaa keenya irraa deebinee, gaarummaadhaan akka jiraannuufi, hubannoodhaan akka deddeebinuufi, Waaqayyoof akka bitamnuufi, Waaqayyoon akka yaadannuufi, kanaa achi hamma kaaneerra, hanga fiigneerra, hanga hojjenneerra. Ija keenya qabannee bakka itti kufne keessatti gangalachaa jirra. Har'as utuu ilaalaa jirru, utuu nurra ga'aa jirru, utuu ollaa keenya, balbala keenya rurrukuchaa jirru, har'as laphee keenya jaalalaaf cufneerra, dhiifamaaf cufneerra. Laphee keenya jaalalaaf banuu nu barbaachisa. Laphee keenya dhiifamaaf kasoominaaf banuutu nu barbaachisa. Amma taayitaatti hin hirkannu. Amma qomootti hin hirkannu, amma beekumsa keenyaaf qarshii keenyaaf warqii keenyatti hin hirkannu. Hirkachuun yoo nurra jiraate amma Waaqayyotti hirkannee akka baraaramnu, innis akka nu baraaru eeyyama isaa, jaalala isaa hunduma keenyaaf haa ta'u. Yommus dubbii isaa yaadatan, dubbii Waaqayyoo haa yaadannu mee kaleessa dogoggorree kufneerra. Macaafni maal jedha? Raajicha Ermiyaas boqonnaa 8 lakkoofsa 3 jalqabdan yeroo dubbistan ummata Israa'eliin akkas naa jedha Waaqayyo. Inni kufe hin ka'uure. Sobi inni nu kuffisaa ture har'a dhugaadhaaf akka kaanu. Jibba keessatti inni kufnee turre jaalalaaf akka kaanu.
xiiqii fi naaffaa keessatti kufnee kan turre kasoominaaf gadoof qabummaadhaan akka kaanu nu barbaachisa. Inni kufe hin ka'uure, inni bade hin barbaadamuure. Maaliif sabni kun har'as booddee isaatti deebi'aa jedha Waaqni keenya. Kanaafuu maatiiwwan Waaqayyoo sagalee Waaqayyoo amma yeroo nuti isa yaadachuu qabnudha. Sagalee isaa yaadachuu qabna. Waaqayyoo kan inni jibbuu qabna. Waaqayyoo kan inni dhiisaa nuun jedhu dhiisuu qabna. Akkasuma kaasnee dubbanne karaa cubbuutiin baay'een keenya Waaqayyoo irraa galagalleerra. Karaa cubbuutiin baay'een keenya iddoo eebbaa abaarsa fudhanneerra. Sirna qulqulleessaa keenyaa irratti sagalee luba kanaa kan salphisee mana qulqullummaa kana keessa sammeenyaan kan dhaabate yoo jiraate haa hubatuudha. Yeroon kun yeroo hubannudha. Dhaabbannaa keenya yeroo itti hubannu, dubbii sagalee keenyaa yeroo itti dubbannu, yeroo itti hubannu, adeemsa keenya jireenya keenya yeroo itti hubannu, yeroo itti yaadannu, bakka kufnee ka'uuf yeroo itti wixxifannudha. Yeroon kun yeroo kadhannaadhaan Waaqayyotti deebinudha. Waaqayyos immoo Waaqni nuti amanannu isa nu dhaga'u qofa miti, isa dhagee deebii nuu deebisudha. Kadhannaa keenya dhagee, gaaffii keenya dhagee, iyya keenya dhagee, isa deebii nuu deebisudha. Akkas jedha Daawit garbichichi Waaqayyoo. Namni Waaqayyoo Daawit maal jedhee faarfata? Namichi dhibamaan kun Waaqayyotti hin iyye, Waaqayyos isa dhageedha. Dhibamaadha jedhe, rakkataadha jedhe, madaadha jedhe. Nama dhibamaa, nama hiyyeessa, nama rakkataa jennee gaafa waamnu nama qarshii lakkaa'u dhabee nutti fakkaata. Nama warqii ittiin bareedu dhabee nutti fakkaata. Nama waan sooratee bulu, waan uffatee gadi ba'uu dhabee nutti fakkaata. Kana qofa mini. Dhibamneerra baay'een keenya. Gara jabinaan dhibamneerra. Of jaallachuudhaan dhibamneerra. Obboleessa keenya dhiibuudhaan dhibamneerra. Murtoo haadha hiyyeessaa jallisuudhaan dhibamneerra. Kanaafuu Waaqayyotti haa iyyinu. Waaqayyos isa dhagee jedha waan ta'eef. Waaqayyos isa dhagee, isa dhaggeeffate. Inni rakkataan kun, inni dhiphataan kun yeroo Waaqayyotti iyyu Waaqayyos isa dhagee. Daawit irra deebi'ee gara Waaqayyootti nan iyya, gara Waaqayyoo Waaqa koo nan kadhadha yeroo jedhu Waaqayyos naa dhagee, gadis naa jedhee. Egaan kanaaf warri dadhabne kaanee dubbii Waaqayyoo yaadannee gatii Waaqayyoo nuuf kaffale keessattuu gatii dhiiga isaatiin nu bitateera. Du'ee nu jiraachifateera. Bakka bannee dhufee nu barbaaddateera. Bakka kufnee nu kaafateera. Akka hoolaan badde kun badde haaftutuu hin jedhin gateettii isaa irratti nu baattateera. Mootummaa isaa nu dhaalchifateera. Abdiis nu galeera. Affuura isaa qulqulluus nu ergeera. Warri jennee amannu bakka kufnee kaanee dubbii sagalee Waaqayyoo yaadannee bakka kufnee kaanee bakka bannee deebinee hammeenyarraa fagaannee yeroo kana arrabi keenyas yaadi keenyas hojiin keenyas kan Waaqayyo jaallatu hojjennee kan Waaqayyo filannee qalbii keenya jijjiirrachuun nurraa eegama jechaadha. Kanaaf cubbuu egaa yaadnees hojjechuu dandeenya, utuu yaadnees hojjechuu dandeenya, karoorsinees hojjechuu dandeenya. Hidhaa cubbuu hundumaatti immoo Waaqayyo nu hiika. Sababni isaa iddoo eebbaa abaarsa akka hin fudhanneef, iddoo badiisaa, iddoo mul'inaa badiisa akka hin fudhanneef Waaqayyoon biraa araara akka argannuuf, araarri Waaqayyoo immoo dachee keenyaaf, addunyaa keenyaaf akka baay'atuuf baay'een keenya tarkaanfii miila keenyaa sirreeffannee yaada keenya saxuraa qulqulluutti deebisnee harka keenya laphee keenya cabee wajjin Waaqayyotti ol kaasnee Waaqa biraa araara kadhachuun, Waaqa biraa dhiifama kadhachuun anaa fi isinirraa ni eegama. Kanaaf harmooliin qulqulloonni sagalee Waaqayyoo yaadatan. Gaafa sagalee Waaqayyoo yaadatan awwaalli duwwaatti akka hafu hubatan. Gaafa sagalee Waaqayyoo yaadatan Galiilaatti akka inni isaan dursu yaadatan. Gaafa sagalee Waaqayyoo inni Filiphisiiyus Qisaaretti isaanitti hime gaafa isa yaadatan du'arra akka aane, warra du'aa keessa akka hin jiraanne, warra du'an keessa adda akka inni ba'e yaadataniitu gammachuudhaan deebi'aniidha. Gammachuudhaan deebi'anii obboloota isaaniitiin bartootaan warra manatti cufatanii ta'aniin gooftaan warra du'an keessa hin jiru jedhaniiti sagalee gammachuu, sagalee misiraachoo dubbataniidha. Kanaaf maatiiwwan Waaqayyoo bakka jirru jiraannee
hojii irratti bobbaane irratti qajeelummaadhaan jiraannee bakka deemnu hundumaatti sagalee Waaqayyoo yaadachaa sagalee Waaqayyoo galaafachaa baanee akka gallu gallees akka baanu rafnees akka kaanu akkasumallee ni nagarnu akka bu'aa argannu inni barannu akka qaroomina argannu Waaqayyoo araara isaatiin hunduma keenya nu haa dursu hunduma keenya wajjin haa ta'u kan nu barsiise kan nu gorse Waaqayyoo galanni ulfinni isaaf haa ta'u.